waan kamiifuu hin irraanfatina. Hin hafa waan hundumtu. Dacheen kunis dadachaatee dabarti. Gaariinis hamaanis asumatti hafa. Nuyi nama eeggataane garuu isa du'a booddee irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Kan ammoo hojjechuu kan dandeenyu waan har'a hojjennu murteessa. Waan ta'a ammoo hojjennu murteessa. Ana mootuun deemuu gara gooftaa dhaqee hin beeku miti. Sa'aatiin itti deemu hin beeku. Naaf hin ayyamamne gatiin tajaajilu gaafa akkasii jedhee Waaqayyo natti himne maaliif anaafis of eeggata Waaqayyo waan ta'eef. Maaltu narraa eegama ree kanaafuu? Baay'ee itti hojjechuu, baay'ee itti qophaa'u, baay'ee yaada Waaqayyo barbaadu. Kana ta'uu baannaan banneerra. Namoota tokko tokko Waaqaaf jedhii araara buusi ollaa keetiif gaafa jedhan isa bakka kanatti buusu Waaqni malee hin buusu araaratu. Waaqa dubbiin eessatti bade beektu? Warruma Waaqaaf jedhii araara jedhe isaan balleessi. Ofiif jedhii araara miti jechuutu irra ture. Akkamiin Waaqaaf jedha maal dhabe Waaqayyo? Araaramte dhiiste Waaquma hin suphatuf balleessa malee. Namoota wal lolantu baay'ata. Namoota wal irratti ka'antu baay'ata. Du'a booddee eessa dhaquuf jiru? Du'a booddee jireenyi jira jenneerra. Jireenya bara baraaf du'a bara baraa jira. Si'oon keessa jira. Si'ool keessa jira. Bara baraan achi keessa jiraachuu. Obboleessa tokkoon qaba. Obboleessa wajjin dhaladhe kana inni si'ool dhaqee ani si'oo yoon dhaqe natti tola. Hamma hin danda'e itti muudha malee. Utuu harka wal qabatanii mootummaa Waaqayyoo dhaalanii gaariidha. Obsaa kana walitti himuu caalaa namni garuu waa'ee barbareetiif waa'ee ashaboo walitti lallabaa oolti. Waa'ee mana rimmi nyaattee jisitu fooqiitu Waaqayyo si ijaaruun arge waliin jetti. Fooqiitu maal fooqiin ijaarame dhiisee deemaa taate maal godhaaf dhiisee deemamu. Kulfi konkolaataan sirkatti argaa. Konkolaataa jaallatame. Hunduu ameetta yaadatta. Haleluuyaa. Waan hin jirre dhuma gaafa sana harkisanii mafidu. Maaltu utaalchisa beektu? Kulfi konkolaataa. Zanaa jechuudhaaf. Achi keessa taa'ee biiraa dhaabbatee dhugaa deemuudhaaf. Hin guurta abbaaf oolaa yaali. Hin jiru. Chirchaaroo akkasii shaqaxii akkasii miti kan Waaqayyo nuu bane. Waaqayyo kan inni nu uumeef balbala Si'ool akka cufnuuf. Ameen. Balbala Si'ool immoo akka bannuuf. Jireenya bara baraatti garaanis naaqitu jireenya bara baraatiif si waame Waaqayyo. Namni har'a gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhachuuf dhufte gammadi jireenya bara baraa sii kennamee jira. Ameen. Eenyu sitti cufuu hin danda'u. Sadarkaa barumsaa qabdaa? Hin qabu. Namni siin jedhu hin jiru. Amanatteetta, dhugaatti jiraatteetta, qajeelummaa qabda. Wanta Waaqayyo sirraa barbaadu raawwatteetta jalina keessatti hin hirmaanne dhibaa akkoo eegibuu jireenya bara baraa kan keetii kottuu galii kabajama. Kottuu galii kabajamtu jedhee kan ol nu gashu malaan martummaa kan hin beekne iddoon nuuf qophaa'eera. Baratti bara dhumaati. Ga'eera. Dhiyaateera. Isa kana yaadaan qabnu taanaan duuneerraa jechuudha nuyi. Sagalee Waaqayyoo irraa mee iddoo tokko dubbifannaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:14-15 dubbifannaa. Kana booddees du'aniif mootummaan du'aa warra du'anii kuufama abiddaatti gadi hin darbataman. Kuufamni abiddaa kun du'a lammaffaadha. Namni maqaan isaa macaafa isa jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessatti hin argaminus kuufama abiddaatti gadi darbatama. Maqaan kun jireenya bara baraa irratti akka nuuf barreeffamu gochuu hin dandeenya moo hin dandeenye? Okay. Asxaabadhee waa dubbadha. Jireenyi bara baraa jira jenneerra. Tokko. Du'i bara baraa jira jenneerra. Jireenya bara baraatti nuti of galcha moo Waaqayyoon nu galcha? Nuti of galcha. Hin dhaga'amu. Nuti of galcha. Dhalaa jireenya bara baraatti hin galta siin jedha Waaqayyo gooftaan macaayoon siin jedhe sitti raajii hin galta? Raajiidhaan hin galu? Attamitti galu ree? Ofumaa. Abbaadhumatu of galcha. Phaawulos Ximootiyoosiin gaafa barsiisu maaliif hin jedhe? Jireenya bara baraa harka kee keessa siif galcheera Waaqayyo ittiin jedhe maaliif hin jedhe? Jireenya bara baraa jireenya maalaa sobtaa waa'ee kanaati. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfachuuf amani.
Kanafi kingdom of God is handled in our hand in faranjoonni jedhan isa. Mootummaa Waaqayyoo harka keenya keessa jira. Yoo barbaanne nutu keessaa of baasa. Yoo barbaanne nutu keessatti of galcha. Kuufamaa biddaatti darbatamuuf maaltu murteessa? Jireenya nuyi har'a jiraannu murteessa. Wanti nuyi har'a hojjennu kun guutummaa isaa gatii isaa asitti arganna miti. Qajeelummaan keenya guutummaa isaa asumatti nuuf adeemi onna nuyi. Qajeelummaan godhaa karaa gaarii irra deemaa takkaa namatti hin mallee takkaa waan namaa nannee takkaa nama najjeesne namni yakka hojjetaa oola yakka hojjedhee hin beeku cubbuu hojjedhee hin beeku inuma waaqessaa qulqullummaan hin deddeebi'a mana Waaqayyoo keessan jiraadha 10 keessaa tokko nan kaffala abboommii Waaqayyoo hundumaa nan eegaa warra deeganiif nan hira garuu maal jireenyi koo naan taane asumatti ammaa irratti asumatti fudhatta jireenyi koo naan taane inuman gada deema dhibeenis natti hammaatte namnis na jibba maarree achii qabda hojii. Gombisaa saachi lafa irratti fidee banattuu barbaadda achi. Achitti ishii kafala moo kaashin? Sagalee Waaqayyoo qabeenya keessan isa kaaddaa kooperaatiiviidha. Waalqoo'eedha. Abbaayii Baankeedha. Koomershaaliidha. Iddoo biliif daanooniin keenya kaawwadhaa yeroo jedhu buukiin isaa sirka jira gaafa irratti tokko tokkoon lakkaa'amee sii kennamachuudha. Galmee kee banama. Gaafa galmeen kee banamu maqaa koo barbaadamu margaa calaqqisee mul'ata warqaamaadhaan barreeffame achi maqaa koo jala listii margaatti ilaalama maal hojjette margaan kun maal hojjettee dhufte maal raawwatte wanta jirratti baatee konfiraansii tajaajilteetti inni attamii gatiin isaa inni isa tuun taane wanta baay'ee jira mana manatti wanta hojjetamu Waaqayyo isa dhoksaa ilaala. Ameen. Malaayiktiin of fakkaatee isinitti mul'achuu hin danda'a asitti Waaqayyo garuu isa gola kootii ilaala. Ameen. Guyyaa tokko paasterii tokkotu waldaa tajaajilaatu Waaqayyootuma inni tajaajiluu dhaqee isaan akka jedhe waldaa kana keessaa nama hin qabu ani itti dubbate. Tokkoyyuu qabdu hin qabu tokkoyyuu. Anayyuu moo boo ati immoo isa bara yoomii badde. Anumayyuu hin qabdu. Atu hin jirtu zeeroodha. Isaan beeku kan beekamu. Irra keessaan gaafa laalamnu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Dubbiin isa keessaati. Nama duratti gatii keenya fudhachuurraa, nama duratti jaallatamuurraa, nama duratti jajamuurraa, nama duratti badhaafamuurraa, nama duratti waa'een keenya ol ka'uurraa galmee sana irratti yoo barreeffame nu wayya. Galmee irratti barreeffame taanaan immoo baay'ee isa argachuu dhiisuu dandeenya. Baay'ee isa lakkaachuu dhiisuu dandeenya. Phaawulos akkas jedha waan gaarii baay'ee hojjete. Hin rakkanna jedha. Hin qoramna jedha, hin doorsifamna jedha, rakkinni nurra ga'a jedha, hin dhiphanna jedha, garuu badduun baanu jedhee dubbata. Badduun baanuun suni waaqarraa iddoo qabnaadha. Dooniyyuu hin kaanaadha karaa biraa. Kanaaf namni jireenya bara baraa keessa jiru, namni jireenya bara baraa abdatu waan lafarraa kanaan baay'ee ittisin ooluu, ittisin qorruu, olisin ka'uu, gadisin bu'uu, wanti baay'ee isa ajaa'ibu hin jiru. Ilaa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Namni baay'ina cubbuu isaa irraan kan ka'e umuriin isaa akka gabaabbatu Waaqayyo taasiseera. Namni nama jiru kuni yakka hojjetarraan kan ka'e umuriin isaa 969 kan jiraate eenyu maqaan isaa namichichi? Maatusaalaa obbo Maatusaalaan waggaa 969 jiraatan. Maal hojjetan? Hojiin isaanii maal? Nyaatanii hin fuudhan. Kun hojiidha. Ilma dhalchan. Kun hojiidha. ilma argatanii. Waggaan manaa jiraatan isa booddee maal godhan? Hin du'an. Maal fayyaa qabdii namni biyya lafaa kana irratti waggaa dheeraa jiraatte uumaa biddeen fitti malee gadi buute waaqayyo. Gadaasii umurii ishee waan isheen balleessite caala waan isheen toshiite caalaa jedhee gadi buutee bara nooyitti gadi fidee xiqqeesse. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa jaalakoo sadii irratti yommus waaqayyoon namni akkuma foonicha isa uffate sanaa waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'uu jedhe. Gadi buute asii gadi bara nooyitti waggaa 120 darbin.
Na salachee hafuurumti koo nama keessa hin jiraatin. Hafuura koo dubaattu waan hin taane hojjetti. Hafuura koo dubaattu karaa hin taane irra deemu. Hafuurri koo utuu keessa jiru jireenya hin taane jiraatti waan ta'eef hin balleessiti waan ta'eef 120 darbiif jedhee asii gadi bute Waaqayyo. Macaafa faarfannaa 90 lakkoofsa 10 irratti immoo barri jireenya keenya waggaa 70 jedha. Meeqa irraa hir'ise tokkichuma? 120 hir'isu 70. Waggaa 50 irraa buuse tokkichumaan gaafa buusu. Barri jireenya namaa waggaa 70 jedha. Isa immoo nagaatti hin jiraattu. Waggaa 40 kaastee dudda koonaa qabaa jetti. Amma immoo faashiniin tokko dhufeera. Namni waggaa 40 Waaqayyoon galannaa ta'u. Wanta akkasii waggaa meeqa taataniitu paasterii? Amanu. 40 kaasee namni dhiibbaa dhiigaa jedha, qoricha liqimsa, jiraachuu hin danda'u akkasumatti. Sukkaara jedha. Maal expire gochaa deema, iji isaa eksi gochaa deema, gurri isaa eksi gochaa deema, dhaga'uu dadhaba, arguu dadhaba, deemuu dadhaba, ol jedhee gadi jechuu dadhaba. Namni durii waggaa 900tti iyyuu dargaggeessa. Namni namaa garuu waggaa 40tti baay'ee itti ulfaataa deema. Barri jireenya namaa macaafa faarfannaa 90 irratti waggaa 70 yoo baay'ate 80 wanti isa keessatti argamus wanti lakkaa'amus dadhabbiif rakkina isaan dafanii hin darbu nuyis baallee baafne hin sokkina. Ameen. Akka burraaqo kan nagolqa. Dhufuuf qophaa'eera misirrichi kan biraas maalennaa nu si'achi. Aduun biyya lafaa lixuu geesse marmaaramtee sokkuudhaaf iddoo teesse nu garuu waaqa haaraaf dannaa rakkoof dhibboo ammaatti yoo saara galfanna nuyi baallee baafne sokkina. Rakkinaan ishee guutte keessa, dhiphinaan ishee guutte keessa, yaaddoodhaan ishee guutte keessa. Abaluu hin du'e jedhanii nuu boo'u nuyi garuu baallee baafnee sokkina. Ameen. Abaluu ammanumaa hin dhabne boolla lixe jedhu nuyi boolla lixe baallee baafnee sokkina. Ameen. Nami gaafa du'u hin boo'ina. Taajjaba isinitti haa ta'u nami yoo du'e yoo beeksaniif. Utuu inni jiru kunuunsa. Utuu inni jiru gargaara. Utuu inni jiru deeggara. Haadhoo keedhaati miila isaa jalatti lafa dhaabu'aa utuu inni jiru. Sin dhabee haadhoo keedhaa bu'aa yoo inni kufe yoo inni gooftaarraa deebi'e. Dhimma keetti kan jedhinaati. Gaafa inni du'e hin boo'inaafiiti. Wayyoo sin dhabee anaa nyaatu jedhaati bu'aafi lubbuun utuu inni jiru. Gaafa inni du'e hin boo'inaa maalfittu. Itoophiyaa keessatti fira gaafa du'aa baay'ata. Gaafa jiraa lafti ishee gaafa dhimma wayii godhatanii mucaa malee kirsinnaa gaafatanii kottaa maaloo yoo jedhanii qaqqabu jettee biisiitaati gaafa du'an immoo wal guurtee garasii garanaa dhuftee gurra namatti duuchi. Waliin see kan hin beekamne gaafa du'a maal ta'a jiraatti yoo wal barbaaddan jiraatti yoo wal dubbistan jiraatti fira keessan iyyaaffattanii yoo bira erga du'ee booddeettanii inni si wajjin